السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتو كبجمتو توردفتو تميديا فجر الإسلام ودو جار لك بندي ولتدي بن الجرة عمود درسون انقفوتو دوتي ودو ولين الرشي الصادق كفارتي شيخ سيفو مامون نقمتيتي أمنتي إسلاما برسيسا كنجران هيو ميديا فجر الإسلام الراتوكو كنتان دامسا بلانوف دامن اتيان سودان أميرو مسغانو قدنا ولا قباتي غر إسلام ما دفع أما برنوتا أمنتي إسلام ما رجرا اتيان سودان شيخ حسين قدير درتا من مريد موت إسلام ما قدنا ولا قلتاتان دامسا بلانوف دامن أكتيانو تيجن دايم أمودو بلناتي يوجنو شيخ سيفو محمود نقمتيتي أمنتي إسلاما برسيسا كنجرن هيو ميديا فجر الإسلام الراتوكو كنتان نامسا بلانوف دامن سببان ميديان فجر الإسلام بنامي فسنوف إفسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورّي هردفتون ميديا فجر الإسلام منذ كيسن bakka jirtanitti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jecha maasha Allah miidiyaan fajrul islaam fi wallagga yookaan barii islaamaa jedhu miidiyaa hawaasa keenya tajaajiluudhaaf dhaabbate miidiyaa sheekan biyya keenya keessa dhokatanii jiran adda addaa wal litti fiduu fi barsiisuudhaaf dhaabbate miidiyaa walumaa galatti hawaasa muslimaa bakka jiru hir'ina isaa qophaa jabina isaa immoo dirreetti baasee mul'isuudhaaf dhaabbatedha. Sheekh Seefuun miidiyaan akka nu barbaachisus dhaaman miidiyaan kun maalirratti akka xiyyeeffatu qabus nuuf dhaaman. Miidiyaa kana guddisuu irratti akkasuma facaasuu irratti wal gargaaruu qabnaa jajjabaachuu qabnas jedhan. Akkuma beekamu miidiyaa jechuun gizee ammaa keessatti akkaan barbaachisaadha. Miidiyaan waan silaa fagoo dhiheessee waan dhihoo fageessee waan hin jirre akka jiru godhee waan jiru immoo akka hin jirretti dhabamsiisee kan dhiheessu gizee ammaa miidiyaadha jechuudha. Kanaaf immoo nuyi ummata muslimaatiif keessumaa muslimaa lixa wallaggaatiif lixa oromiyaatiif wanti barbaachisaa ta'e miidiyaan kun akkaan barbaachisaadha. Miidiyaan kun waa sadii irratti hojjechuu qaba. Sheekan keenya bakka jiranii baasanii mul'isu. Akkasuma barattoonni diinii islaamaa biyya adda addaa keessa jiran akka wal beekanii fi maaliif akka bahan maal akka hojjechuu immoo qaban irratti hojjechuu akkasuma warra nurratti duubu yookaan taarika biyya keenya muslima jiru akka hin jirre godhee jajjabina amantii biyya kana jiru akka waan hin jirre godhee taarika dhiheessu ofirraa cabsuu irratti hojjechuu qaba. Kanaaf miidiyaa kana jabeeffachuun miidiyaan ija keenya miidiyaan gurra keenya miidiyaan waan irratti wal quba qabaannuu fi biyya adda addaa addunyaa kana keessa keenya irratti wal agarru waan ta'eef hordoftoonni miidiyaa kana akkasuma deeggartoonni miidiyaa kana bakka jirtanitti miidiyaa kana jabeessuudhaaf haa carraaqnu irratti yaada keenya bibilchaataa yaada ulamaawotaa yaada hayyootaa yaada beektotaa fi ogeessota adda addaa irratti maddisiisuun barbaachisaadha waan ta'eef warri miidiyaa kana hooggantan akkasuma warri miidiyaa kana hordoftan warri miidiyaa kana deeggartan hundi inni qabeenya qabu inni yaada bareedaa qabu inni daawaa qabu inni gorsa adda addaa qabu miidiyaa kana akka nu jajjabeessuun jedha. Itti aansuudhaan dargaggoon maqaan isaa duraan Taamiruu Misgaanuu amma immoo Muhammad Misgaanuu jedhamu godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Biqilaa jedhamutti kan dhalatee gara islaamummaa dhufe. Sababaan inni guddaan Yesuus yookaan Iisaan ragaa qulqulluudhaan hangooftaadha kan inni jedhee waan hin jirree fi jedha dargaggoon kun. Mata ittiin salaamatu ka'ee ittiin baaseen siin jedha inshallah. Maqaan kiyya Taamiruu Misgaanuu jedhama. Amma garuu amantaa musliimaa kan qabadhee Muhammadin jedhama.
maashaallah duraan taamiruu misgaanuun jedhama amma muhammad misgaanuun jedhama jedhee alhamdulillah maqaa bareedduutti moggaafattee jirta alhamdulillah si mogga'ee kanatti aansuudhaan wallagga ba'aa akkati taate beeka aanaa eessaadha wallagga ba'aa aanaa sibuu siree ganda biqilaati maashaallah aanaa sibuu sireetinuu jedhee ganda biqilaati alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleessa kiyya mee gara amantaa kanatti kasi fide maali wangeela keessa gooftaa Yesuus Kiristoos ani gooftaadha waan jedhamu dhabeetan amma gara amantaa musliimaatti deebi'ee Sheekh Hussein Kadir durataa mana marii dhimmoota islaamummaa godina Wallagga Lixaa kan ta'an bal'inaan oduu isaanii nuuf dhaaman inshaallah oduun isaanii hedduu dheeraa waan ta'eef torbaan dhufurratti kan isinii dhiyeessinu taana kan isinii wajjin ture miidiyaa Fajrul Islaamii miidiyaa keessanii wajjin turtii gaarii bakka jirtan irraa hundi keessanuu sagaleen nuuf ta'a hanga dandeessaniin sheer walii godhuun khayrii kana nu wajjin isinis akka raawwattan kabajaadhaan isin beeksifna lakkoofsa miidiyaa keenyarra isinii keenyuun yaada qabdanii fi akkasumas gaaffii qabdan hundaa'u nu dhiyeessuudha dandeessu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.